Gubachuun amma ka kootu kinoo uleen qabadhee taa'ee jira. Anuu sodaa'ee warraaquu sodaa'ee bakka taa'etti hafaa jira jechuudha. Kinoo gubachuun amma akkanatti na gube ilma namaa nyaatee galee na gube jechuudha. Hayi guys akkam jirtanii fayyaa keessanii nagumaa nuti nagaadha galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattanii akkam nuuf jirtu jiruuf jireenyi nu biratti hunduu gaariidha galata rabbii. Arras deebi'ee dhufee jira rammoo maalan qabadhee dhufe seetanii dhugaa samuuna kana aarinatti dhufa maaliifii garuu mee akka tan gurraachee ilaala. Fiikteerii ምናምን fayyadaman bargit feerii fayyadamu wanna fuula uumaa fayyadamu normaalii kiyyachuudha akkuma waan ganna buusetan jira. Inna baay'ee tokko naaree baay'ee tokko dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Har'a maala naaree seetan kan aarii dabalaa yaada dabalaa jedha Oromoon dura dhugaa hubuma jira. Inna dubbii keessan jira. Baay'ee tokko naaree dhugaa dubbachuudhaaf waan jedhu wallaalee maaltu eenyuun na aarse isinitti agarsiisa. Waa kanatu na aarse jechuudha. Kanatu na aarse hinu nama nyaatee of ijoollee namaa nyaatee dhufe bahee jechuudha. Deemi waa anuu sodaa'ee tan jira dhugaa dubbachuudhaaf hiikkatee bahee hiikkatee ammas deeme ka maalan godha ammas deeme jechuudha. Duwwaan ba'uuf kootu deebi kootu daa'ima nama nyaatee of jechuudha. Waa immoo akkanumaan hiyyiti laxeen tuni hinu immoo laala akka taatu kinoo as ciisee jira inni amma daa'ima namaa nyaatee dhufe dhugaa dubbachuudhaaf wannan dubbaddu hin beeku wannan haasa'u hin beeku jechuudha dhugaa waaqa. Daa'ima namaa nyaata anna sodaadha xiyyaafuyyuu irraa siigatan viidiyoo waraaba oksee malee. Tuni saree faranjii jechuudha. Saree faranjii fakkaattu saree faranjii bite kaasuun na hin binne malee manatti nalanne jechuudha keenya hiira. Kanaaf bakka dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na aarsan jechuudha. Baay'ee na aarsise sareen dhugaa saree guddisnee amma kun jechuudha. Nama nyaatee dhufee ciisa kanu asii nama nyaatee dhufeeti oka'ee ta'u waraaba malee kaameraa warga nyaara natti gurra argitanii nyaara guurin jaalatu. Ilaala akkatti na laala. No amma sassalata ganama hiikkatee bahe kaasuun hin jiru. Ijoollee namaa nyaatee dhufe akkamittan hi'aani akkattan wallaale kaasu aanii isa duraan kanaan durallee nama nyaatee ture. Saree kana ajjeesii jenna kaasuun an akkamittan ajjeesaa ofii kiyyaa guddisee wannan ofii kiyyaa guddisee hin ajjeesuu naan jedha. Inna wannan ofii kiyyaa guddisee hin ajjeesuu akkamittan guddisee ajjeesaa. Nama ajjeesisiisin an jedhe birrii an itti biti namni immoo jechuudha birrii an itti biti ajjeesisiisin an jedha inni ajjeesna 5,000 kaffaliin an jedhan 5,000 kaffaliin ajjeesna an jedhe lubbuu baasuuf nama araarii immoo dhugaa dubbachuudhaaf garuu nama nyaatee innis wanna tolu hin hojjenne waan tolu hin hojjenne. Argitanii mi ammas ba'uuf deema jechuudha. Fuulduraan barrii cufnaan amma duwwaan ba'uuf deema jechuudha. Bakka quraanni minamina naqannuuni jechuudha. Siin ba'uuf deema. Malasaa mee malasaa ilaala. Innaa inni ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf nuti garuu bakka inni du'u jenneeti saree biraa guddisne jechuudha. Tana guddisne tun erga guddisne turree jirra garuu amma innaa kanaaf inni garuu nama ajjeesuu amne 5,000 lubbuu baasisuuf 5,000 gaafatan jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaataan osoo garaana nyaatu sanuu kan kanaa goosisaa jiru jechuudha. Osoo garaana nyaatu wanni guddisan nama marara waan ta'eef inna inni ulfaata dhugaa dubbachuu akkamitti dhiisuufis inni niisu amma ufaa jira natti siman jira qo'a siman jira.
Arraachi gorabbo. Hoo hi'amuu dide amma jechuudha kunoo hi'amuu didee tan duwwaa deema xaragaan baay'een deema kunoo xaragaanan mataa jedhee tani yoo na dide kunoo barri irra ciisee jira barriin cufamaadha amma inni barri ba'uuf ciisee taa'ee eeggachaa jira jechuudha barri bakka ba'uu nabee barriin kunis immoo kunoo kan itti aanu kan suuqiti innis cufamee jira jechuudha. Suuqis balaa isaatti fan cufee jira maaliif namni ijoolleen yoo bitachuu dhufan amma ittuu taala waan ta'eef sanuu as ciisee jira innaan ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaataa ofuma kaamonatti guddisnee ofuma keenya dhugaa idaattuma irra egaa amma warri akka himsiisuu deemee jira daa'imacha inna daa'imti yoo mana barumsatii galuudha amma kaasuun booda hin kaffala yookaan nutu kaffala jechuudha amma daa'ima wajjinnatti hin tolle bakka hin deemne. Kanaaf maatiin mucaa hawwatanii jiru jechuudha. Kunoo ulee qabadhee tan ta'a. Maxaragaa qabadhee tan ta'a jechuudha. Natti utaalaanas nan nyaata. Amma sookaa jedheeni lukuma jala na seena jechuudha. Haga ammaa galata waaqa garuu na ciniinee hin beeku naan lola. Nyaara natti guura mucaa kiyya ganama ni jalaa ciniinee oole ganama hiikkateera ganama waan sassalanni mormarraa ba'e. Mucaan kiyya immoo yoo osoo deemu isaas hin beeku jechuudha. Hiyaa waan ooluuf yeroo hundaa mana isaa akkuma isinitti agarsiise mana qabaachi keessa gadi hin ba'u. Inna mucaa kiyya na jalaa nyaatee oolee jechuudha. Iyyisiisee itti fiinnaan iyyeen lafa jennaan irraa deebi'oonni isa bakka ciisutti hin ciniinne silaa nyaate silaaniif kaasuun bakka miilana bultiin teenya gargar baatee turteeyyuu silaayi. Balma kana kaasuun illee ni dhugaa akka waan beekatiif nyaachisee ana sareen naaf ni amu. Naaf ni amu kaasuu waan jedheen kaasuun naaf hin taraddu naaf hin dhaga'u. Ani nan sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf kan akka saree sodaadhu biyya lafaatti irra hin jiru jechuudha. Saree bineensa naa wayya garuu bineensa jedhan nagarree bineensa naa wayya ani saree baay'ee tokko sodaadha. Innaa kanaafis siniin jira. Dibbiin keenya immoo kana fakkaata maangoon avokaadoon buusaa jira argitanii buusaa jira kunis avokaadoodha. Kun immoo kan achi keessa garas hin jiru loomii jechuudha. Na akkasii siniin jira maatii keenya baay'ee tokko ulfaataa na viidiyoo biraatiin walitti deebina amma mataan na okkubee boqonnaa fudda xiqqooyi nagaa naaf ta'a subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jira jalqaba laaluun duratti subscribe godhaa.